jirtan kabajamtoota maatii ODM oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam amma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa kenna. Oduu keenya har'aatiin shaggaritti namoonni 3 ajjeefamanii reeffi isaanii maatiin akka hin fudhatamne dhorkamu. Hojjettoonni mootummaa dirqamaan xalayaa Joo Baayidanitti ergaa jiraachuu weellisaa Oromoo fi qindeessaan muuziqaa magaalaa Finfinnee keessatti qabamu. Dhaabbileen miti mootummaa 31 waraana Tigraay ilaalchisee UN'if xalayaa barreessu. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhataa jiru jabeessee itti fufaa jiraachuu. Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barsiisonni barnoota gannaa baratan 2 ajjeefamuu fi akkasumas Wallagga Lixaa keessatti dargaggoonni Oromoo 2 ajjeefamuu wal duraa duubaan isin biraan geennaa nu faana tura. Lixa Shaggar keessatti namoonni 3 ajjeefamanii reeffi isaanii dhorkatamuun gabaafamee jira. Lixa Shaggar aanaa Abunaa Gindabarat keessatti waraanni murna mootummaa Itoophiyaa qonnaan bultoota 3 ajjeesuun maatii isaanii reeffa dhorkate jechuun maddeen keenya nu biraan ga'aniiru. Akka maddeen keenya naannicharra nuuf gabaasanitti waraanni mootummaa qonnaan bultoota 3 erga to'atee dararaa ture booda rasaasaan bakka tokkotti ajjeesee reeffa akka uummanni hin fudhanne dhorkate jechuun nu biraan ga'eera. Ajjeechaan kun fulbaana 23 bara 2021 raawwachuu isaa kan nu ifoomsu gabaasichi. Namoonni maqaan isaanii obbo Taajjabaa Goondii, Dimshaashaa Geetaachoo fi Abdiisaa Urgaahaa jedhaman halkan ajjeefamanii reeffi isaanii dhorkamuu gabaasichi nu biraan ga'eera. Namoota kanneen maatiin awwaalachuu dhabus nu biraan kan gahe maddi keenya kun haala ajjeechaa isaanii fi sababa ajjeechaa isaanii garuu ifatti nu dheerre. Yeroo adda addaatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeese kan jedhu hawaasa biraan komiin ni dhiyaata. Mootummaan Itoophiyaa immoo gama isaan namoota nagaa qaamni keenya hin ajjeesu jechuun haalaa turuun isaa ni yaadatama. Dhimma ajjeechaa guyyaa darbe raawwate kanarratti hanga gabaasa kana qindeessinetti deebiin gama mootummaatiin laatame tokkollee hin jiru. Hojjettoonni mootummaa xalayaa gara Joo Baayidanitti dirqamaan ergaa jiraachuun dhagahame. Maatii darban keessa mootummaan Itoophiyaa Ameerikaa irratti hiriira bahaa fi qamadii tortoraa ishee malee maaltu nutti hir'ata jechuun dubbii taasisaa kan ture. Xalayaa sossobbii akka biyyattii gara Ameerikaatti erguun dirqama taasisaa akka jiru odeessi ragaan deeggarame nu qaqqabeera. Gabaasni nu qaqqabe agarsiisutti hojjettoonni mootummaa xalayaa kana irratti maqaa isaa fi teessoo guutee akka gara Ameerikaatti ergamu taasifamaa jiraachuu nu biraan gaheera. Hojjetaa mootummaa xalayaa kana barreessuu dide ammoo tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'uu fi miseensota 5 fi juntaa jedhamuun akka ugguurriin irra kaa'amu akeekamee jira jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa Ameerikaa irratti duula hiriiraa waamaa turuun ni yaadatama. Kana malees hanga alaabaa Ameerikaa ni gumna jedhutti dhaadatamaa turuun isaas ni yaadatama. Qondaaltonni mootummaa kanaan dura Ameerikaa qeeqaa fi abaaraa turan osoo hin hafin xalayaa sossobbii of keessaa qabu gara Ameerikaatti barreessuu yaaluun ammoo torbaan kana keessa eegalameera. Akka odeessarraa mirkaneeffannetti xalayaan gara Ameerikaatti barreeffamaa jiru fudhatama dhabuu isaas gabaasamaara. Gama kaaniin torban dabarsaa jirru kana keessa Ameerikaan qoqqobbii maalummaa isaa ifa hin goone hirmaattota waraana kaaba Itoophiyaa irraa akka keessu akeektee turte. Saniin booda kan barameen ammoo Ameerikaan qoqqobbii meeshaa waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraa irra kaa'uuf sagantaa baafachuun ishee gungumamaa turuunsaa ni yaadatama. Duulli xalayaa gara Ameerikaatti barreessuu akka sagantaa mootummaa Itoophiyaatti hanqina odeeffannoo uumameen Ameerikaan akka Itoophiyaa haloonfattu godhee suphuu fi diinummaa juuntaa Ameerikaaf saaxilu kan jedhuun eegalameera. Duulli kun ammoo akka hojjettoota mootummaa dirqamsiisuun adeemsifamaa jiru waraqaa hiramaa jiru waliin gabaasni kun nu qaqqabeera.
Weellisaan Oromoo fi qindeessaan muuziqaa magaalaa Finfinnee keessatti qabamanii hidhamuun dhagahame. Weellisaan Oromoo Sabboonaa Tafarii fi qindeessaan muuziqaa Birhaan Zarihuun magaalaa Finfinnee keessaa humnoota tikaan qabamanii hidhamuun gabaafame. Dargaggoonni Oromoo kunneen fulbaana 23 bara 2021 magaalaa Finfinnee Kotobeerraa qabamanii akka hidhaman odeeffanneerra. Weellisaan Sabboonaa Tafarii weellee qabsoo bilisummaa Oromoo kan uummata Oromoo dammaqsan hedduu hojjechaa turuunsaa ni yaadatama. Dhaabbileen miti mootummaa 31 waraana Tigraay ilaalchisee UNF xalayaa barreessuun dhagahame. Dhaabbileen miti mootummaa idil addunyaa 31 naannoo Tigraayitti beelaa fi waraanni akka dhaabbatu tarkaanfiin akka fudhatamu barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii Antooniyoo Guutareetii fi miseensota mana maree nageenyaa UNF xalayaa barreessanii dhaabbanni kunneen waraanni Itoophiyaatti mudate akka dhaabbatuu fi fiixee beelaa irratti uummata argamuuf deeggarsi akka hin geenye dhoorkaan kaa'ame akka ka'uuf gaafataniiru. Xalayichis marsariitti jaarmiyaa Global Center for Responsibility to Protect jedhu irratti kan bahe yoo ta'u, dhaabbilee kanneen keessaa Access Books Alliance for Peace Building Association of Concord Africa Scholars Ethiopian Community Development kanneen jedhaman ni argamu. Barreessaa olaanaa mana maree nageenya UN dabalatee gamtaa Afrikaa fi kaan irratti dhimmi Tigraay irratti xiyyeeffachuun qaamoleen walitti bu'iinsa keessatti hirmaatanis hirmaachisuun beela 1977 mudate caala hammaataa deemuusaa hubachiisuu qabu jedhaniiru. Waraanichi haleellaa saalaa fi beelaa akka meeshaa waraanatti fayyadamu akkasumas sarbama mirga namoomaa bal'aa ta'e fayyadamaa jira jechuun xalayaa dhaabbileen kunniin waloon barreesse irratti eeraniiru. Bu'uuraaleen misoomaa naannoo Tigraayitti adda citanii fi tajaajila qunnamtii akka deebi'aniif dhorkichi akka gahu gaafataniiru. Kana malees daandiiwwan gurguddoon cufamuun filannoon jiru naannoo Affaar keessa qofa darbuu ta'uu himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa dhorka dhiyeessii namoomaa akka kaasuu fi dhiyeessisaa irratti adeemsota gufuu ta'an akka dhabamsiisu gaafataniiru. Yakka waraanaa fi sarbama mirga namoomaa fi seerota namoomaa idil addunyaa caban to'attoonni idil addunyaa fi qaamni walabaa qorannoo akka jalqabu dhiibbaa akka godhuu fi TPLF kan hammate mariin biyyoolessaa akka godhamu gaafataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksise. Haala kanaan WBO'n giddugala Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixaa Shaggar keessatti dheengadda fulbaana 20 bara 2021 diinarratti fudhateen injifannoo galmeessisiisuusaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaanis Koonyaa Salaalee aanaa Kuyyuu ganda Uyyuu Cabaree bakka addaa Biyyoo jedhamtutti waraana mootummaa aanaa Daagimii fi aanaa Yaayyaa Gullallee irraa walitti dhufe irratti lola waaree sa'a walakkaa irraa jalqabee hamma sa'aatii 11tti taasifameen ganda Uyyoo Cabaree irraa buqqisee hanga ganda Kaaleem bakka gabaa Roobii yookaan magaalaa Garba Gurraachaa irraa kiiloomeetira 8 fagaattee kan argamtu irratti taasifameen tarkaanfii waraana mootummaa qulqulleessuu fudhateera. Tarkaanfii kanaanis loltuu mootummaa 72 ajjeese, 60 madeessuun loltuu 12 immoo booji'uun qawwee 35 rasaasa hidhannoo fi mi'oota waraanaa adda addaa irraa booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuun injifannoo boonsaa galmeessisee jiraachuu beeksiseera. Haala tarkaanfii fudhatamuu waraana bilisummaa Oromoo gabaasu kana ilaalchisuun qaamoleen mootummaa deebii laatan amma ammaatti hin jiru. Wallagga lixaa keessatti fulbaana 22 bara 2021 dargaggoonni Oromoo 2 ajjeefamuu dhagahame. Fulbaana 22 bara 2021 dargaggoonni Oromoo 2 lixa Oromiyaa Wallagga lixaa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 4 keessatti waraana mootummaan ajjeefaman jechuun jiraattonni himaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneenis Wandimuu Hambisaa fi Shamsuu kan jedhaman ta'uu kan nu biraan gahe maddi keenya kun sababa ajjeechaa isaanii ifatti himuu baatus irra deddeebiin waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesaa jiraachuu dubbateera. Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barsiisonni barnoota gannaa baratan 2 ajjeefamuun dhagahame. Odeessa arganneen Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barsiisonni ganna baratan 2 ajjeefamuu himameera. Akka maddi keenya nu biraan gaheetti Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barsiisonni ganna baratan 2 ajjeefamuun himame. Barsiisonni kunneen humna waraanaa naannoo Amaaraatiin ajjeefamuu kan ibsu gabaasni keenya kun
maqaan barsiisota ajjeefaman kana barsiisaa Zallaqaa Wiirtuu fi Dassaaleny Baqqalaa kan jedhaman yoo ta'u, barsiisonni kunniin fulbaana 22 bara 2021 ajjeefamuu isaanii himameera. Sababa ajjeechaa barsiisota kana ifatti wanti eerame garuu hin jiru.